Eshi akkam jirtu hordoftoota qophii Orootiyuub nagaa keessanii nagaa kiyya jechaa namoonni maatii chaanaalii kiyyaa hin taane maatii chaanaalii koo amma ta'an isiniin jedha ammoo subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii koo ta'an isiniin jedha amma teelegiraamiin maaliif qarshii yookaan ofiisaadhaan bubbuusuudhaan qarshii nu jalaatii fixa kan jedhu isiniif qabadhee dhufee akkaataatti akka inni qarshii nu jalaa hin nyaanne godhuu isiniif qabadhee hin dhufee kunoo viidiyoo kanatti aanee jiru hordofuudhaan irraatii dhaabsadhaan isiniin jedha kunama pilaasiin banee pilaasii ergan banee booddee amma ni banutti ni eegna jechuudha. Kunoo haala kanadha yuuzar seedhu bira kunootti seetingii keessa nan seena jechuudha. Seetingii kana keessa ergan seenee daataa and storage kan jedhu keessaa kunoo warrootni kun gaafa teelegiraamiin dhufu akka kanaatti dhufu jechuudha. Gaafa teelegiraamii haaraa banannu kunoo warruma kanarraatii cufna jechuudha. Erga kanarraatii cufneen booddee kaardii keenya akka malee nu jalaatiin fixu jechuudha. Kana malee viidiyoo adda addaa qabadhee isiniif hin dhiyaadha jechuudha. Kun jalqabadha waan ta'eef waan xiqqoo irraa isiniif jalqabee galatoomaa isiniin jedha. Like, share, subscribe gochuun dagatina. Akkam jirtu jaallatamtoota har'a qophii tokkos isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Kana dura garuu namoonni chaanaalii kiyya subscribe hin godhin ammuma osoo subscribe naaf gootanii isiniin jedha. Osoo gara barumsa keenyaatti hin galin dura subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaatti bu'aatii akka viidiyoowwan itti aanu isiniif galu godhaan isiniin jedha. Amma kan isin barsiisu akkamittiin teelegiraamii kamillee appii tokko malee cufuu dandeenya kan jedhudha. Kunoo haala salphaadhaani namoonni baay'een akka isaanii faayila keenya hin ilaallee fi kunoo teelegiraam pilaasii keessa ni seenna jechuudha. Erga teelegiraam pilaasii keessa seenneen booda amma ni banutti ni eegna. Kunoo haala kanatti bu'uudhaan seetingii keessa ni seenna jechuudha. Kunootti erga seetingii keessa seennee privacy and security kan jedhutti ni buuna. Privacy and security kan jedhu kanatti erga buuneen booda difama privacy and security kan jedhutti erga buuneen booda passcode kan jedhu kanatti bu'uudhaan ishee kana ni banna jechuudha. Kanaan booda passwordii nu gaafatama fakkii afaan kan itti guutaa kan mataa kootii jechuudha. Kunootti kan itti guutaa. Erga sanaan booda keessaatii ergamee jechuudha. Paaswordii na gaafachuu qaba. Kunoo fingarpiriintii yookaan paaswordii guutinaan jedheera. Faayilii keenya namni adda biraa hin ilaalle gochuu ni dandeenya jechuudha. Namoonni ammas chaanaalii kiyyaan ta'in chaanaaliin kun haaraadha. Subscriberoota baay'een qabu. Subscribe gochuudhaan nu bira dhaabatan. Eshi akkam jirtu hordoftoota qophii Orootiyuub nagaa keessanii nagaa kiyya jechaa namoonni maatii chaanaalii kiyyaa hin taane maatii chaanaalii koo amma ta'an isiniin jedha ammoo subscribe gochuudhaan maatii chaanaalii koo ta'an isiniin jedha. Amma teelegiraamiin maaliif qarshii yookaan ofiisaadhaan bubbuusuudhaan qarshii nu jalaatii fixa kan jedhu isiniif qabadhee dhufee akkaataatti akka inni qarshii nu jalaa hin nyaanne godhuu isiniif qabadhee hin dhufee kunoo viidiyoo kanatti aanee jiru hordofuudhaan irraatii dhaabsadhaan isiniin jedha. Kunoo pilaasiin banee pilaasii ergan banee booddee amma ni banutti ni eegna jechuudha. Kunoo haala kanadha yuuzar seedhu bira kunootti seetingii keessa nan seena jechuudha. Seetingii kana keessa ergan seenee daataa and storage kan jedhu keessaa kunoo warrootni kun gaafa teelegiraamiin dhufu akka kanaatti dhufu jechuudha. Gaafa teelegiraamii haaraa banannu kunoo warruma kanarraatii cufna jechuudha. Erga kanarraatii cufneen booddee kaardii keenya akka malee nu jalaatiin fixu jechuudha. Kana malee viidiyoo adda addaa qabadhee isiniif hin dhiyaadha jechuudha. Kun jalqabadha waan ta'eef waan xiqqoo irraa isiniif jalqabee galatoomaa isiniin jedha. Like, share, subscribe gochuun dagatina.